Jaatae. Yoo mana namaa geessite ijaan gadi hin taa'u. Jaartu manaadha. Waqtaa haa gaatan. Jaartu manamaadha mana namaa. Yeefaa osuma taa'u asirraan gara ilkaan isaa qambaaraan keessaa gabbee. Jaartii namatti jabanaa. Ish! Asareenni guutuu yoo laalte dura hadiisan si eegalaa bare abbaa manaa faarsuu eegalaa bare ogaa inni abbaa manaa faarsuu eegale hadiisa eegale firraa beeka akka jaartii teetii deemu ijaan akkana jaartii ilaalaati asiin ergamaa rabbi kana yaani rabbi kana jee bargaa yaa abbaa manaa keenya namni akka keetii gaariin jiru haati manaa teetuun gaariidha jaan eegasii booda sarrisaa waraabessaa kun afaan isaa mana namaa keessa seenee banuu eegalaa jechuudha. Hanga gorarri isaa asirra gayyaa'utti. Kabajamoodhaa fi ulfaatoo kan ta'an sooressa guddaa Oromoo gara laafeessa gameessa keenya obbo Tokkummaa Fiixee deeggarsa bareedaa ta'e tokko obbo Addisuu Waahimaa faarfataa keenya kabajamoo gargaaranii jiru nuuf. Hiriyoottan isaanii abbootii qabeenyaatis akka hirmaachisanii gargaarsiisaa jiranis baalamanuu seenanii jiru. Addisuun nama raajii qabu yeroo baay'ee soodin jiraannee jirra jedhanii jiru. Ergaa ati nutti dhaamte galmaan siif geenyee jirra jedhanii riisiita ittiin gargaarannaaf erganii isinii maxxanseetiin jira. Anis gama kootiin 100,000 gargaara waadaa galeetiin jira. Kun qarshii ta'eetii miti. Addisuudhaaf waan hin qabu garuu obboleessa kootiif qooduun qaba. Ji'ee waan hin amanuu fi kan koo manfas hin qate osoo hin taane manfas quddusii waan ta'eef. Faarfattoonni hedduun hiriyoottan kootii waan baay'ees na barsiisanii jiru ijoolleen biyya kootii. Ittis fayyadamee moo'eera. Anaaf jiraatanii osoo namni isaan hubate waan baay'ee barate waan hin hubatiniif osoo hin baratin hafe dugganaan haguugamee golgamee hafe irra caalaan namoota. Faarfattoota keenyarraa waan baay'ee dabarta. Namni roga tokkoon isaan hubatee jira. Roga amantaatiin isaan hubatee jira. Roga baay'ee dhaqaban isaan kallattii baay'ee qabu. Kanaaf gaaf tokko ni dhufa. Gaafa Oromoon beekumsa hubatu. Wallaalummaa lagatu. Afaan Oromooti. Tiyoorii osoo hin taane action. Makiinaa fa'a naa tolchu. Goota akkamitti nama na seetan hayyuu ka xayyaara tolchee nama 700 fuudhee 1000 fuudhee samii keessa bararu. Waan meeshaa guddaa san xayyaara ga'u sana kana fuudhee samii keessa bararu. Lafaa kaasee. Ka markaba laalan hayyuu kamitti nama na seeto goota. Goota waan jedhanii san. Kamarkaba nama miliyoona meeqa fuudhee makiinaa miliyoona meeqatti fe'ee egaa nama miliyoona fuudhee markaba bishaan gubbaa deemuun makiinaa miliyoona reesturaantii 66 fa'aa qabaa beekadhu xayyaarri tokko markabni tokko 360 haa qabuu jira reesturaantii qofa. Lalme kanneeni haya qootu ati maallaqa samiidhaa kadhachaa ooltaami barnaa feete samiidhaa riskii dhaa kunoo asitti dalaga maalleeni as riskii isin ni tolcha
harka isaatiin maashinaan addunyaadhaan bita. Laal faranjii. Maali ati? Makiinaa tasaabii midhaan kuntaala meeqa fuudhee deemuun? Kuntaala meeqa? Akkuma argitu kana tasaabii. Isaa deeman. Ifaa elektiriikaatii ibsattu kana faranjii tolche. Laal. Kofoo fi surrii ati uffattu kana faranjii sirra tolche. Maali ati? Akkamittiin sii kana wayitti si lakkaawaa? Si lakkaawaa. Uummata kana keessa waan hin taa'u. Xayyaara ati hajjiidhaan dheeyxu bakka maariitiin dheeyxu kana hunda isaantu sirri dalage. Imaamata isaantu sirratti tolchee. Gaazee isaantu sii baase. Warqii faranjii sii baase. Maali kitaabni ati qaraa ture? Maaliin? Yoo dhukkubsate opereeshina si godha. Garaa kee babbaqeessee walitti tolcha. Qorichaatti deddeemtuun kana kiniina ilmi namaa ittiin gargaaramu kana faranjiitu Afrikaa guutuu gargaara. Maali ati? Uummata kan kee baqata faranjiitu gargaara. Dubartii kunuunsisiin jechuu keenya si barsiifne. Ladies first books. Baradhu. Ladies first books. Ladies first books. Faranjiin kana moote. Dubartoonni faranjii laalime. Xayyaara samii gubbaa balalsiisan. Jayna. Markaba. Bishaan san gubbaa balaliisan. Garaa namaa baqeessanii tolchan. Addunyaa irra kaartaadhaan deeman dubartoonni faranjii. Mootora saayikilaan. Maaliif? Dubartoonni isaanii dubartoota isaanii jeenummaa barsiisan. Gootummaa barsiisan. Abshaalummaa barsiisan. Nu wajji walqunnamtii saalaatiin hin dhamaasan. Walqunnamtiin saalaa dubartii dhamaafti. Dubartii jaalalatti hin kaaftu. Ni nyaachisan dubartoota isaanii. Sammuu isaanii waa hundaan eegan. Kanaaf Rabbi faranjii moosisee addunyaa irratti. Ilmaan isaaniitillee moosisee. Isin wanni gadi isin dhahee zeeroo isin godheef. Dubartiif kabajaan qabdan. Walqunnamtii saalaatiin daddan. Dubartiin isin jalatti kun addaatti kanatti. Akkanuma godhatti. Taduwaan raaftee beekan dhugaatan. Kana iyyatti. Bakka asiin rifeensa baaftee gaxa. Shaashii keessaan rifeensa asiin gabbaa akkanatti. Biliilee dubartii. Akkana godha. Girrisaan kun. Akkana. Dhadhamaasanii jaamsanii dubartii. Lady Books Harargee dheexee barachuu qabda. Oromoon achi keessatti barata. Lady Books. Love Fictions. Achi keessatti barata. Library Harargeedhaa dheexee barachuudha. Dhiira Harargee jaalala beeka. Jaalalli Harargeeti. Kanas jawabara. Tas fine. Dhugaan siima. Perfect. Dubartiif illee kabajaa qabu isaanii. Kana shamarran Oromoo hundi ni beekan. Beenaan asitti himne. Obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya. Kanaaf Allah bisoomash gaa dhugaan Rabbiin ni mi'aawa. Maraatummaa waan guddoo godhanii nutti haasawa. Maraatummaa nuti jingarsiifne tan. Akka waan guddoo taatetti marata. Akka waan maraatummaa maqaa kiyyan ta'inii tokkotti. Akka waan maraatummaa maqaa rasuul hin ta'inii tokkotti.
نونو نبي الله إبراهيم أبان أنبياء مراتا رسول ربي خام أبان فلي ملائكة نندي حبيب ربي صلوات التبوسا مراتا والله تبرت وي أبغي يا رسول الله دالبي مراتو ما تدو هوي والله صافي مراتا أبغي يا رسول الله دالبي وي أصفاتا قدات نبي نوح مراتا نبي يوسف مراتا والله تبرت دوبا خنا بوتين ديا أكنا مراتا جامد رسول خير راجل كبي أنا المساني كم تبوا بيانا والله تبرت باكوما تنا قلالي واني ما ننكفني كشاشة وباوان بكن كم نتين غلبا برتي غافسيس لا لو سما باقي يا رسولين أبوتي تيجي نبي الله إبراهيم قال هندا نكنا قد تنيتي هام مني دومان ورر راميل كاوز راميل كاي فتناي سين كوفيسيغا أورومو كايزا ميلا باخا أمي رسولين نسناوالي والله وبالله الكريم بركة قرآن هذه نسناوالي يا جوجي في ماجوج شيطان ربي تني نسناوالي جني ربي تني نسناوالي هو إيجا كنا شفت ربي متى ولي سنين كبير نسي أورومو كايزا شاف سيتين جرا شاف تيجيردا إسن نملا لا فيديو أبارسنا بارخنا إسن نملا حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يا عزيز يا كريم يا الله ياسين والقرآن الحكيم الرحمن علم القرآن شوفيرا هاي لغنا لا كان سنجي ياسين والقرآن الحكيم الرحمن علم القرآن شوفيرا سنجي هاي لغنا أكنس كيس الدبادة كان خمرتي تنا مرتي سنا مجا رسول سيف الأخضرين جاما في ذات مرتيسة ربي تنسيت مرتيسة مئة خيسابي مئة أولي قدو تالي خيسابي مي فتنا أما اللي ما ربي خيسنا كي خانا مي خيسا وطالي خيسي بول ربي نسيتي سننا كي خانا مي خيسابها مي حديدا نسيت تشوفي جرا كذر قلين عجوجي في ماجوجي تشوفي هنقرب بين الرابنين عن جوت سنين رامبانو قطع أولتن وجتشا أولتن أبدن بادن ميو إسين بادن مي إسين قواتي إسين سنيبي الدمينة كيسين سنيبي مي للبا كيسين سنيبي خنام بادن مي إسين دتشي سمين إسين تدول جيس ربي مي نغرطن مي ساعتنا إيقالينو ملالي مي جاهتاي يوم أنا ما قيسيتي إجان قدين تاو جارتو منارا وقتاي هاقاتن جارتو منامارا مناما يفاوسو متاو أسران قرر الخان ساق أمباران كيسا قبه جارتي جنماتي جبانا إيش أسرني قوتو يولات دور حديثاً سيه غلابر أبا منافار سيه غلابر وكاني أبا منافار سيه غلي حديثه غلي फिर राबे का जारती देती देम इजाना करे जारती लालाती हसीन एरगमा रब्बी कने यानी रब्बी कने ये बरगा या अब्बा बना के जनम का खेती गारिन जिरु हाथी बनाते तुम गारी राजान एक सी बोदा हा 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 सर्रिसा वरावे साखोन अबान सा मरना मा कैसा सेने बनु ये गलाचू हंगा गोररिसा सिर गयाउती